raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 wiixata roobii fi sanbata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookiin kiilooheezii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akka nu wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu isinii dhiyeessa Annaabasaa Waaqjiraati. Godina Jimmaatti sirni kora marii haaromsa sirna gadaa Odaa Hullee gidduu kana gaggeeffamee jira. Akkasumas haaromsi sirna gadaa Odaa Hullee kun godaansa isaa guyyaa kaleessaa eegaleera. Waltajjii marii dursee magaalaa Jimmaa galma Yuunivarsiitii Jimmaa damee qonnaatti gaggeeffame irratti abbootiin gadaa akkasumas dargaggoonnii fi hawaasni naannoo bal'inaan hirmaataniiru. Waltajjicha eebbamaan guddoon baname kanarratti abbaan gadaa Maccaa Taakkalaadhinsa gadaan hundee tokkummaa Oromoo ta'uu himan. Macca sirna isaa Odaa Bisil jalatti walitti fidata. Galmi mootummaa isaa tokkichaa Odaa Bisiledha. As godina kana keessatti immoo jala isaatti Odaa Hullee kan jedhamtu jira. Shanan Jimmaa immoo asitti shanan Gibee immoo asitti wal ga'aniitu Odaa Bisilitti deemu waan rakkisu asitti ganna bishaan irra rakkisa birraa aduu awwaarri irra rakkisa kana Odaa Hullee asitti seeratti tumatanii gadaa Maccaa tokkummaadha. Gadaan Odaa Hullee Amajjii 23 godina Jimmaa aanaa Oomoo Naaddaatti deebi'ee haaromaa jira. Sirna kanarrattis maanguddoon argamuunis akkuma aadaaf duudhaa gadaatti hojiilee hojjetaman gaggeessaniiru. Sirni gadaa Hullee kun gara waggaa 300 oliif addaan citee akka ture seenaan kan yaadachiisu. Hayyoonni Oromoo dhimmoota dantaa Oromoo eegsisan irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan waamichi dhiyaate. Waamicha kana kan dhiyeessan hayyuu beekamaa ogbarruu Oromoo Dr. Asaffaa Tafarraa Dibaabaati. Hayyichi ibsa gabaabaa raadiyoo sagalee Oromoo waliin taasisan keessatti namni Oromoo ta'e tokko hojii dubbiif xiyyeeffannoon isaanii waan Oromoof dursa kennuudhaan ta'uu qaba. Oromiyaan hadursituu yookaan Oromiyaan hadursuun maal jennaan inni fuulduratti waan sirrachuu malu ta'a. Garuu walumaa gala yaadi kun yaada bu'uuraati. Yaada agartee qabsoo Oromoo amma akka bishaan gabateerraa olii gadi yaa'aa jiru kana xiyyeeffannoodhaan waan dantaa Oromootii fi fedhii Oromoo dursinee kabachiisuu fi eegsisuu sanarratti xiyyeeffachuu irratti hojjechuuti yaadi isaa inni bu'uuraa. Yaan Oromiyaan haa dursu jedhu kun dhimma qabsoon bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffamaa jirudha. Haa ta'uti addummaa yaada bu'uuraa kana Dr. Asaffaan nuuf ibsanii jiran. Akkuma beekamu yeroo ammaa kana dubbii hedduu uttuu miidiyaatii fi marsariitii irratti deemaa jira. Naaratiivii jechuu kooti. Naaratiivii hedduutu deemaa jira. Inni kun irra caalaa ayyuu akka waliigalaatti yoo ilaalame waa'ee Itoophiyaa kana leellisu qabsoo agartee ammoo waggaa 40 dura manaa bahameef waan dantaa dhimma Oromoo gaaffii siyaasaa Oromoo san jala galchuutii fi kan cabsuu fakkaata. Isa kana naaratiivii heddummate kana hiikaa naaratiivii kana ammoo isa agartee
maraammartoo namatti uume yookaan confusion namatti uumaa jiru kana haala itti bilchinaan ilaaluun danda'amu irratti haasa'uun danda'amu sududa ani irratti mari'achuun danda'amu waltajjii qopheessuu wanna akkasii irratti hojjechuudhaafi yaadii isaa. Hojiileen qabsoo haga yoonaa hojjetaman waan argamsiisan qaban itti bahi yaada Oromiyaan haa dursuuf jedhu kunis waan abdachiisu qaba. Isa kana egaa akkuma laallu miidiyaa adda addaatu jira. Raadiyoon hin jira, marsariitii kanarra sooshaal miidiyaatiin waa hedduutu deemaa jira. Inni kun irra guddaa waa'ee Oromoo lafatti hafee waa'ee Itoophiyaati. Inni kun dhugaadha. Yeroo ammaatti agartee dhalooti biyyaa dhalooti jala ka'in kun laphee isaanii adda isaanii rasaasatti kennanii kan isaan kan dhiigitti dhangala'aa dhiigi bu'aa jiru waa'ee dhimma Oromooti. Isa kana faallessuudhaaf fakkaata hayyoottan siyaasaatiinis haa ta'u kan Oromoo ta'anis kan Oromoo hin ta'iniinis wanti deemaa jiru waan nama leeyyaasisuu fi dhaabbannee akka garamitti deemaa jirra waan jedhu wal lama gaafachiisuu ta'a. Kana kan yaada kana gaaffii kana sunatti bulee kanaafan Oromiyaa dursuu qabna. Oromiyaan haa dursitu irratti xiyyeeffachuu qabna. Namni Oromoo ta'e tokko dhalootaan ilaalchaan fedhiidhaanis an dursee Oromoodha namni ofiin jedhe tokko ittaansee kan jechuu fi gochuu qabu Oromiyaan haa dursituudha malee Itoophiyaan haa dursituu ta'uullee hin malle waan jedhu seenaarraas sana eeruudhaan fuulduratti bal'inaan waan irratti haasa'uu dandeenyu ta'a. Garuu ka'umsaaf yaadi isaa inni bu'uuraa Oromiyaa haa xiyyeeffannu, Oromiyaa haa dursinu, gochaanis ta'u dubbiidhaanis sana xiyyeeffannee hojjechuun barbaachisaadha. Yeroo isaati waan jedhuudha walumaa gala. Dhimma mata duree dantaa Oromoo irratti xiyyeeffate kana fuula Feesbuukii Dr. Asaffaa kan abbaa eebbaa jedhu irratti bal'inaan ibsamaa jira. Fuula kana irratti hirmaachuudhaan yaada ofii fi hubannoo ofii kennuun kan danda'amu ta'uu Dr. Asaffaan nuuf ibsaniiru. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana irratti bal'inaan qophii keenya gara fuulduraatti kan itti deebinu ta'a. Dhiyeenya kana filannoo Laabeeriyaatti gaggeeffameen kan filaman Joorji Wiyaan pireezidaantii Laabeeriyaa haaraa ta'uudhaan kakuu raawwatan. Sirni kakuu pireezidaantummaa kun dirree kubbaa miilaa magaalaa guddoo biyyattii Monoroviyaatti argamu Saamu'eel Dootti gaggeeffame. Pireezidaantichi kakuu booda haasaa godhan keessatti uummataaf waan gaarii akka hojjetan ibsan. Uummanni biyya isaanis isaan cina akka dhaabbatan waamicha godhaniiru. Taphataan kubbaa miilaa duraaniif pireezidaantii biyyattii ammaa kun malaammaltummaa kokkee dinagdee biyyattii qabee jiru irratti duuluun jireenya lammiilee geeddaruun hojii cimaa isaan eeggatu. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Sagalee
Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayyoon qophii kanaa uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayyoon qophii kanaa uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya, ana Liyyii Galatooti. Sagantaa har'aa keessatti walitti bu'iinsa ilaallaa yookiin immoo conflict yookiin immoo walitti bu'iinsi kuni maaltu fida? Walitti bu'iinsi ammoo maal fida? Namni ammoo walitti bu'iinsa kana akkamiin furata? Walitti bu'iinsa kana ammoo akkam furamne yookiin ammoo akka faayidaa namni keessaa arganne maalfatu dhooga ka jedhu sagantaa har'aa keessatti ilaallaa jechuudha. Waldhabbiin maali ka jedhuufi ka dura wanti wayii wal simachuu dhabu jechuudha. Wanti lamaa wayii waliin bakka ofii qabatee taa'uu dadhabuurra bakka tokkitti jirtu saniif jecha walitti bu'iinsi dhalataa jechuudha. Ka biraa wanti wayii adda adda ta'uutu yookaan immoo wal qixa ta'uu dhabuurraa wali bu'aa jechuudha. Wal harkisa jechuudha. Tokko ammoo wanti wayii kanatu qajeelaa sun qajeelaa miti yookaan immoo disagreement waan jedhamu kana jechuudha. Waldhabbiin tiyyatu caalaa tantee gadii irraa waan dhufaa jechuudha. Wanti wayii qixa gatiin kennamuu dhabuurraa waan dhalatu jechuudha wali bu'iinsi jechuudha. Wali bu'iinsi kun eessaa dhufaree? Wali bu'iinsi ka duraa bakki inni irraa dhufu wama yaadaattu kana qajeelatti ibsachuu dadhabuu irraa dhufaa jechuudha. Wanti ati yaaddeettuu fi wanti ati dubbataattu yookaan immoo wanti ati mul'isaattu waan ati yaaddeettu waan walitti hin galleef jecha hiikaa biraa kenna. Hiikaa biraa ammoo barbaaddusaan waan hin taaneef namni akka biraatti hubateet atillee akka biraatti hubatteet achirraa wali bu'iinsi dhufaa jechuudha. Ka biraa wanti namni wali bu'uufi waan qara harkaa qabu dhabuu diddaaf wali bu'aa jechuudha. Kammoo fear of lose of control ka jedhan kana jechuudha. Bakka wayii ho'ifattee teetteetta bakka isaa waan namni si jalaa fudhatu seete bakki kun ka yaadaa ta'uu danda'a, qabeenya ta'uu danda'a. Wama ta'ee haa ta'u waan atini dhabuu hin barbaanne tokko waan ati ennaa maraa tissitu jechuudha. Yaadaan haa ta'u, dubbiin haa ta'u, hojiin haa ta'u, wama ta'een haa ta'u waan ati ennaa maraa tiffattu jechuudha. Waan ati tiffattu kana akki namni biraa ta'aa yookaan immoo haalli jiru suni waan sirraa fudhachuuf ta'u si fakkaateeti wali bu'iinsa uumtaa jechuudha. Ka yaadaa haa ta'u, ka qaamaa haa ta'u wali bu'iinsi achirraa dhalataa jechuudha. Ka biraa wanti wali bu'iinsa uumu waan adda addaati gatii adda addaa kennuufi jechuudha. Namni tokko ama fakkeenyaaf bilisummaa gatii guddaa kenna, tokko qabeenyaa gatii guddaa kenna, tokko barnootaa gatii guddaa kenna, tokko amantii gatii guddaa kenna. Amma namoonni kunni yeroo wal ga'aniiti dubbii dubbatanii kun ka amantii waan kanaa mara caalchisee laalu waan mara waan rabbiitti taraa waan waaqaatti taraa kana dhiiba. Kun ammoo mallaqatu taraa maaliif waan inni barbaadu wanti isaa godhaaru mallaqa. Kun ammoo beekumsatu waan maraa ka caalu yoo ka waa hin beenne taate horiiyyuu attamii argatta. Yoo ka waa hin beenne taate waaqa si uume akkamii beetta ka jedhurraa beekumsa kan akka waan guddaatitti ilaaleeti yaanni adda addaa kun wali bu'aa jechuudha. Yaanni adda addaa kun wali bu'ee namni martuu kiyya caalatti yeroo deemu wali bu'iinsi kun achirraa dhufaa jechuudha. Kun ammoo bakki wali bu'iinsi irraa dhufu waan adda addaa eeguu irraa dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni keessattuu fakkeenya Oromoo kana yoo fudhatte wanti Oromoon bakka marattuu haasa'u bilisummaa. Bilisummaa ta'eeti namni tokko hanni inni dammaqeeru yookiin ammoo miidhaa isarra ga'eeru lubbuu tiyyallee narraa fuudhaa bilisummaan jijjiiraa irra ga'eera. Kanaafuu isaaf bilisummaan tuni waan maraa caalti. Nama biraallee wama achiin ba'eeru se'eeti lubbuu haa kennuuf irraa eega. Namni kun ammoo bakki qalbiin isaa waa'ee bilisummaa irraa maaliif takkaffaa miidhaa guddaa argeen jiru, lammaffaa hiree argatee dammaqqii waa Oromoo irraa
inni qabu guddaa waan hin taaneef jecha waan Oromoo kana namarraa dhaga'ee haasaa malee inni doolaara takkallee yookiin ammoo sa'a takkallee baasuun hedduu isa ulfaata. Maaliif waan sanii olii guddaa qabaa jechuudha. Amma namichi lubbuutti yanarraa fuudhaa jedhuuf namichi doolaarri tokkittiin garaa nyaattu kun yeroo taa'anii wal argani maaliif Oromoo walitti dhufanii yookiin mana bu'aatitti yookiin mana cidhaatitti yookiin bakkuma adda addaatitti bakka hojiitti eessatti illee haa ta'u hiriira irratti haa ta'u yeroo walitti dhufanii isaanii kanatu kun illee maaf akka kiyyan taane jedha kun illee maaf akka kiyyan taane jedha jari lachuu dhugama. Maaliif hanni ati baaftu haga wanti sun garaasi nyaatu haga waan san jaalattu haga waan san hin miidhamteettu kaati baaftu. Kanaaf namichi ka dammaqii hin qabne ka miidhaan guddaa irra hin geenye kuni ifi ka miidhaa irra ga'ee dammaqii isaa guddaa kuni yeroo walitti dhufan wanti isaan baasan qixa waan hin taaneef ati Oromoo taatee akkana taataati maali taatee akkana taataan achirraa ka dhufe walitti bu'iinsi dhalataa jechuudha. Kun bakki walitti bu'iinsi irraa dhufu ilmi namaa kuni waan adda addaa qabaachuu irraa dhufa yookaan roolii adda addaa. Fakkeenyaaf namni gariin waa Oromoo tanaan deema. Namni gariin ijoollee qabaatee ijoollee tana guddifataara. Namni gariin waan biraa dalagaa. Amma roolii isaanii hedduu. Fakkeenyaaf ati yoo amma wanti wayii si cinqee biilii kan kee morgeejii kan kee waa adda addaa kafaluun sirra jiraate ati hojii kan harka lamaatti deebitee hojjechuu qabda waan san tursiifachuuf. Kanaafuu waan amma biraa namni si himu kana gurra seenuu. Kanaaf akka malee lolta yeroo waan atirra jirtu kanarraa si dhiibuuf deeman jechuun roolii atamma keessa jirtu kana yookiin ammoo ijoollee guddifachuu ta'uu danda'a, qabsoo ta'uu danda'a, yookiin ammoo maatii si dhibameera ta'a. Rakkoo ati qabdu nama himtee waan hin jirre namni hin beeku atammoo waan kana waliin rakkatta. Namni ammoo waan biraa waliin rakkateera. Waan amma roolii namni waa adda addaatiin waan jiru waan adda addaa jiraachuu kanarraa wali bu'aa jechuun namni maaliif kun waan kaanii hin beeku kun waan kaanii hin beeku jechuudha. Kabiraa wanti namni wali bu'uuf emotion irraa ka'e. Amma fakkeenyaaf namni wayii jaalala guddaa qaba yoo sirba kana itti bante lama kunuu bakka of wallaalu jira. Michuu baay'ee qabaa baalii jedhee amma sirba yoo itti bante yookaan ammoo anis biyyaan qaba biyyi Oromiyaa jedhee amma waan wayii itti bante akka malee ka gammadu jira. Of wallaala jechuudha. Kun ammoo wanti kun isa keessa hin jiru. Kanaaf sirbii irraa eega kun sirba akkanaa akkamitti teettee ilaalta. Maali sirbi kun baay'ee isaaf waan jaba boo'uu barbaada kun sirbuu callaayyuu miti. Namni gariin ammoo fakkeenyi biraa ammoo namni gariin qabsoo tana waggaa hedduu keessa ture itti miidhamee garii xiyyiitinuu keessa jira. Ati san beektu inni takkaffaa wanti inni waggaa dheeraatti umrii ofii itti fixe kun fiixaan hin baane sunillee isa aarsa. Lammaffaa umrii ofii kana yeroo dheeraa waan achirra balleesseef akka namni kun baratee waa adda addaa godhatee maatii godhatee waa adda addaa godhateeru kana godhatee hin jiru. Innini akkuma kun bombiitii sosocho'aara jechuudha. Wama xiqqoollee ati tutte hin daffaa jechuudha namni gariin. Maaliif? Wanti inni hojjetaa ba'eef suni bakkaan hin baaneef. Ati ammoo si hin galu. Atillee waan biraa irratti akkasuma jechuudha. Amma waan amma nu keessa jiru kanatu yeroo garii akka nu wali buunu nu godhaa jechuudha. Namni waa inni guyyaa sana haasa'aa se'a. Waan guyyaa saniitii miti. Namni martuu bakka isa dhukkubu qaba. Bakka isa dhukkubu kana yeroo namni dhaqee naannoo san tuqu akkuma kunoo alaarmiin si iyyu jechuudha. Mana namaa hulee dogoggoraan yoo seente bakka alaarmii jiru si iyyaa jechuudha. Mataan namaa kunillee akkuma alaarmii kana bakka inni dhukkufatu, bakka inni miidhameeru, bakka inni tuqameeru, bakka inni aarii itti qabu kanneen dhaxxee yoo jalaa tutte wali bu'iinsi achii dhufaa jechuudha. Kun ammoo nama kan wali buusu ilaalcha. Ilaalcha yeroo jedhu waan nama faranjiin perception jettu. Namni gariin amma Oromoo kanaa olaal maal ta'a nu uummata guddaa Itoophiyaa keessaan baanu Itoophiyaa tanaa bulchuu qabnaa jedha. Kun ammoo lakki Itoophiyaa warra nu garboomfate Itoophiyaa bulchinaa isii ofirraa kaafnee akkas goonaa jedha. Amma jarri lachuu
daataa isaan qabanirraa waan san arganii jecha uf argaan isaan keessaan laalaniin ka Oromtichini Itoophiyaa keessa nama biraa waliin haa jiraannu jedhu sun illee wama gaarii hawwuurraa waan sanniin jedha. Warri achi keessa dhodhokatee waa adda addaa godhuuma jijjira. Warri kun ammoo attamitti nama si cabsee mana kan kee fudhatee waan mara sirraa fudhatee namummaa kan kee waakkatee afaan kee balleessee aadaa kan kee balleessee qe'ee kan kee balleessee waliin deebitee jiraatta. Keessattuu uduu ofirraa jara buufteeti akka namaatti jiraattee kaatee deebitee isaa waliin waasoftee uduu waliin jiraatte illee waan tokko malee uduma isaan sirra jiran waliin jiraatiitii maaf warwaattaa jedha amma kun. So amma kanumarraa kaka'e waliin bu'iinsin uumamaa jechuudha. Garuu warri jarri lachuu wanti isaan hin laalle yeroo baay'ee amma kanarratti ka amma Itoophiyaa keessa jiraadha jedhu sun illee ka Oromiyaa hojjatti Ripablikaan Oromiyaa jiraadha jedhu sun illee jarri lachuu akkuma kunoo duraan raanni yoo raada taate akkana goona yoo jibichate akkana goonaa irratti duraanni nuun bitamne namoota wal lolan sanniin ta'anii jechuudha. Duraan raanni bitamuu qabdi. Duraan ummanni Oromoo arakkiiloo san cabsee achii bayeeti biyya ofii kana yoo deeffateen booda nama waliin jiraannamu hojja jiraanna jedhee ummatichaan geessee ummatatu waan san murteessaa jechuudha. Udu waan san hin goone uduma raadan binne jibichoo ta'e raada ta'e ja'a dhabaa jechuudha. So kun amma maal jedhama waan amma perception yookaan ilaalchaa jechuudha. Hujii uduu taate namichi kun illee Itoophiyaa keessa Oromoon akka nagaan jiraatu irratti hojjeta. Kun illee Oromoon walaba ta'ee akka namaatitti biyya ofii qabaatee alaabaa ofii United Nations keessatti dhaabatee akka jiraatu irra hojjeta. Wanti jara lamaa wal lolchiisu hin jiru. Maaliif jara lachuu kanniin waa isaan barbaadan ka dhooggeeru warra Itoophiyaa harkaa qabu malee Oromoo paartii kaanii miti yookaan paartii kaanii miti. Garuu akka ilaalchaatti namni akka waan rakkoo guddaa godheetitti waan kanneen illee ilaaleeti yeroo baay'ee waliin mufachoo yookaan ammoo akka waa diinaatitti illee yeroo garii yeroo wal laalu hin jiraa jechuudha namni. Ka biraa nama ka waliin buusu yookaan ammoo wal dhabsiisu wanti wayii gayaan dhabamu. Fakkeenyaaf nyaata nama tokkoo namni 3-4 akka nyaatu yoo na jette rakkoo ta'a. Yookaan ammoo aangoon jirtu ta nama 2 callaa taate namni 10 aangoo ka barbaadu taate rakkoo ta'a jechuudha. Kanaaf wanti wayii hanqachuu wanti wayii dhidhachoo irraallee kaka'e namni waliin bu'aa jechuudha. Gara guddaa hawaasa humna hin qabne keessatti nama ka waliin buusu dhabaa jechuudha. Kabajaan gayaan dhabamuun, jaalalli gayaan dhabamuun, qabeenyi gayaan dhabamuun waan silaa hawaasichi barbaadu gayaan dhabamuun namni akka waliin bu'u yeroo yerootti maaliif waan jirtu xiqqoo sani namni martuu ofii fudhachuu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf sabboonummaa kana yoo namni sabboonummaan gayaan hin jiraanne tajirtu ofii fudhachuu funna jedha. Hoggana jabaa maalii jabaa waan amma jirtu tana namni martuu hojja fudhachuu deema jechuudha. Maaliif yoo gayaan taane jechuudha. Yoo gayaa oomishaan jiraanne namni martuu hojja isii tana fudhachuu deema jechuudha. Kun ammoo rakkoo guddaa ka uumu yookaan nama ka wal dhabsiisu waan walitti daladdu qabaachuu irraa jechuudha. Tokko amma guddisee dalagaa kun ammoo maan dalagu kun yeroon dhufa kun yeroon hin dhufu maaliif wal malee waan kana gootee hin dandeettu so wal harkisu waan tokko keessa duma jirtu waan silaa namni martuu waa irraa eeggamu dalaguu dhabuu jechuudha. Amma dhaaba siyaasaa keessa ta'uu danda'a. Kun horii ofii buusee yeroo walgeettii dhufee hiriira yoo waan silaa barbaachisu dhaaba san keessa yeroo hojjetu kun ammoo cadhiseetuma taa'a ofii dhaaba san hibata. Akka maatiitti yoo deebitu namni gariin homaa hojjetu cadhisee taa'a. Kun ammoo ganamaa galgala maatiin sun akka jabaatu akka guddatu waan san hojjetaa jechuudha. Haadha manaatiif abbaa warraallee ilaalte bakki isaa itti waliin bu'an bakkuma kanniinii jechuudha. Maaliif ati qixa akka waan dalagaaru akkan si kabajaan jirtu akkan hojjetaaru akkan si jaalataaru akka maali ta'an jiru. So maal ta'a waan kan dalagaaruuf kan dalagaattu qixan dhufu. Kanarraallee kaka'e namni yeroo baay'ee waliin bu'aa jechuudha. Maaliif hujii ati waliin daladdu malee hin milkooftu namni kun ammoo akka daladdutti hin dalagu kunillee waan rakkootti uumu keessaa tokko. Kun ammoo bakka namni jirullee. Fakkeenyaaf amma bakka keessa yoo jiraatteef biyya alaa yoo jiraatteef biyya yoo jiraatte
dhiibbaa guddaa qabaataa jechuudha. Fakkeenyaaf amma cidhaan godhadhaa yoo jette biyya faranjiittiif cidhaan godhadha biyyatti yoo jette adda adda. Amma biyyatti wanti ati waliin buutuuf waan biraati. Wanti alatti ammoo yeroo cidha godhatte yookaan ammoo awwaalaa ta'u waan adda addaa ta'u hiriiraa ta'u wanti ati irra wal dhabdu waan biraati. Maaliif environmentii adda addaa keessaa waa opereetii gootuuf waa hojjettuuf wal dhabdaa jechuudha. So environmentiin kun kan namaa callaa miti yookiin bakka oo'aa yoo jiraatte yookaan bakka buddisee qabbanaa yoo jiraatte bakka beelaa yoo jiraatte bakka quufaa yoo jiraatte kunniin martuu dhiibbaa qabaa jechuudha. Akka namni waliin bu'uuf yookaan immoo akka namni nagaa waliin jiraatu jechuudha. Sagantaa mala jireenyaa keessatti waldhabbiin yookaan immoo konfliktiin maal akka ta'e burqaan isaa yookaan immoo hundeen isaa eessaa dhufa? Maalirraa dhufa waliin bu'iinsi kun yookaan immoo waldhabbiin kun maalirraa dhufa ka jedhu torbaan dhufa immoo waliin bu'iinsi yookaan immoo waldhabbiin maal fida? Waldhabbii kana ammoo namni akkamiin furata? Waldhabbiin kun ammoo maaltu akkam furamne dhoogga ka jedhu ilaallaa jechuudha. Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya sanbataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.